jiru keessummaa guddaa Dubaay irratti dhufu kana Hamzaan jaala isin godha jedhee qalbii takka sargii ashiitiif Hamzaa kana oollee yoo feete lakkuu takkaamii kudhan deetta ilmoo rizqii rabbiin guddatti yoo amma deette gilee daa'imni agasitti hin guguddattu akka seenaa kanatti tan naannaatu qabe ati suuraa ka'uuf fidda seenaan suuraa ka'uuf fidda suuraa ka'uuf caffara jira maali jira sargiin taatu kafee masoota gurguddaa Nasruddin tokko Anasliin deeggara jedha. Yaa deeggara argatteetta. Mucayyoon takkaa maqaan jedhamu taree haati seenaa ibiddatti oofaa jirti narraa qabadhu jirurraa qabadhu rabbi jedhi jettee naan jette koomantiitti maqaa isii hin dubbine. Rakkoo miti. Kanaaf amma maaliif nutti jarjaruun barbaachisee ati nuuloofisu xiqqoo. Osaan jirru nuti jara nu amma fakkeenyaaf amma duraan ijoollee nu kaaroo keessan turre. Erga firooniif seenaan dhalatanii booda bismillaahi maashaallah ijoolleen kun bakka fandishuma taate maashaallah tabaarakallah. Nuti bar fakkeenya taanee dabarsine ammallee rikoordii cabsuu qabna. Ashitti mamnaa miira keessan kan tarii kan sarbaa sargii keessanii jaartii dheeroo gaara asirra jettee kolfiti abbo gadhee. Aynet jaartan jaartin ummata onneen qabne. Ilmi guutaa fi jaartan jaartin miira keessaa galani ofirraa tumna. Abaaboo sagallaa kenna. Waa ilmoo kanatti yaadamudha. Isiin beekuma jalqabaa sanaan haa of qopheessitee haa. Guutuu kaatanii jabaadha takkaafe lamaaf. Guutaa takkaafe. Karbaanota. Rakkoo miti. Maa rakkoon hin jiru. Bakka uummanni kun akka sarbii isaanii ani dhayne fedha dhiise. As jala ta'anii kolfa. Da'i bakka yoo sitti tole edaan hayyuu da'i ogeettii mana sii fidamu mana yaalaa sitti deetta. Didani. Rakkoon qawlaadha nuti miilumaan deddeemmanna. Dubartiin ulfii deddeemuun dirqama mana keessa bakkee deddeemuu qabdi. Waan mana teessuuf hin qabdu. Maaliif teessi maal fayyaan kan rabbiiti? Asitti kan gallee namni kun maaliif baaburii kun argaa jirtanii akka sarbii isaanii nuti dhayne taasisannaanu hin fedha. Miira keessa gara osoo jiru dida ta'aniitu boqola. Kan sababaa jara bultiin xiyya manaa diigamtu jaartii xiyyaan waloon. Argitanii Oromoo. Argitanii dalagaa intaraatee saniitiif gurbaa keessatti. Ati as maaliif sargi jiraate ilmoo dhiiftaan jirru kan wal fuudhaa jiran bultii horachuuf bultiidhaan booda ilmoo argachuuf hin dogongoraa bara akkamitti sii kennu. Hireen qabbanaa inaan jedhaa irratti hiree atillee dabaladhu ilmoo durbaa tokko Kanaadaanii fi Ameerikaan nuti saakkaan jiru ilmoo keenyatti gadi teenya. Wallahi firan qabnu illee waan isin hin jennu ilmoo keenya arganna. Maal nyaattee ati? Maal bakka taasifamu galee? Maal gosa akkatti jaffaara? Kana kun kaasee obboleessa barbaadde. Shittoo godhatte? Shittoon godhatee lammaa ishee bifti. Shittoon godhatte jette maal siyaasa ofii bakka? Wallaa homaan godhanne. Godhattee jirti? Kompiliinkii kuma lamaa dhibbi shan irratti dhaabdanii miidhaan ijoollee halataan hodhaa qabdee kun osoo isin teetta. Hawwii jirta? Doktorri addee bakka adda rafee hin bulu. Dhiirri biyya Arabaa kun bara dubartii waa'ee da'umsaatti taasifte taanaan achuma mataa hidhataan. Amma mataan hin dhukkubaara. Fuullu nama shaaworii bishaan daakaa olee deebi'eesi fakkaate yaaddeen. Bataam yaa taasisa balikoo. Kuwwi jettan malee biyyumatti bar dubartiin gaafa olfa taate achumaan dhiirri kalaas kanneedha bar yoo isinitti dubbattullee yoo isin maali akkanuma bakka achumaan jijjiiramu maal akkati Allahu aalam. Kan Arabaa garuu mabruuk jedhanii manatti sapiraayis godhanii maal jedhanii waan akkanaan barsiiftan isin dhiira keessan. Bakka ajandaa kanarraa jijjiiree habiibti mataan isin dalagu indaan xafattafish. jalqabe kanaas uumamaa bar irra laadina dhiirri kan keenya akkasuma. Wallaa dhiirri kan keenya akkasuma irra laadina. Inki bikkaan jedhu bakka akkanuma akkanaan argitanii mee? Jireenyi gaazii natti dha'e biyya ormaa kana keessatti
gubataa akka itti an gubadhu anaaf rabbii kiyya beeka. Inumaayyuu ati ilmoo naa daddabarta. Tanuma rabbi naa gubu. Manni keenya kilaasii sadii qaba. Amma booda sittiin dhufu natti hin dhufin atii fi seenaan yoo feete na bira haa dhuftu yoo feete si bira haa dhuftu maftuhaanoo am seenaas daad atillee haadha seenatti anillee abbaa seenatti maftuhaanoo si galee kakkanarra yaa'ameen ciqii tokko walitti hin qabnu anaafata walta kabaabbarree mana tokko keessa seenaa takkitti nu guddifata. Muftii shakkeera. Kan karaa jiru hore. Beekoo seera dubbiin dhume. Yaanima dubartiidhaan seenallee waa'ee beebii karaa jiraayyuu. Torban kana dahuu qabdaa eegaa. Torban makan. Karaa miilaan deemaa jira moo xiyyaara moo konkolaataan deemaa? Laa xayyaaraan deema konkolaataan maal godhaan? Maal baraa keessa maal godha wayya maama? Allah. Eessa deemaa? Okay. Saraan kaasa. Ganaa mallee bilbilee bara. Baabaa yaaddee bara obboleessi kan kee karaa jira jenne. Taappii waraqaa koppiliin kimsaa taappii na jajjabeessa. Dawaa qabuute lama nan qabdu. Kun argaman. TikTok irra dhufnee boonyee siimannaa bakka nu qofata jandaan ta'een waan ta'eef. Harka ijoolleen akka waan ofii na wajjin guddiftuu yaa rabbi dhugaa godhi jettuun nan aartu koomentii gaarii haa jiru. Yaa rabbi dhugaa godhi. Dhugaa godhi. Uummanni na hordofu kun rakkinni wakiyya arguu barbaada. Abaaboo afur na kenna. Yaa rabbi dhugaa godhi jettiiba. Ilillee afur kennaa mee gatan. Inni akkabdanii katanii. Subhaanallah. Namni du'aa godhaan sanguutu. Kennaa isiniin jedhu naaf kennitanii yaa rabbi dhugaa godhi ilmoo kenniif na jaalattanii duutanii Yaa rabbi dhugaa gadi seenaaf obboleessa kennii. Hin jiraa bar. Makkii koo eessa badde makkii haati? Dabili. Waa inni asili. Bakka argitanii bar kennaa rabbiin kennee bar dhiira Oromootti dubartii yoo ilmoon nan argadha yookaan kanuma gaafa kaanutu ilmoon dhalattee waggaa keessee ilmoo koo malee ijji lafa nan argu jedhan kan yoo dubartiin ulfataate yookaan ilmoon mana keessaa baabaa hin jalqabin akkuma kana sukkaarumaan xabiidha wanti nu deemnu arganne amma xabii maal rakkoon hin jiru irrifatina. Ani kootii rabbi siif akka inni hawwii qofaa miti wajjirra oolchi erga maal arguudha mee soba haadha muslim kan amma mucaan bar mee lafatti haa kufu mee akkas haa ta'u mucaan maaliif kufaate maaliif kufe jedhu ka gaafa hundumaa fakkii nama nan qoosaa amma gaafa Ameerikaa deemutti amma raadhe biyya kanatti. Yaada jijjiirte alhamdulillah. Laan yaadan jijjiirre maraatte. Yaa Ameerikaa tane Ameerikaatti rakkoon qabu. Dhiira siifa kennu aaminee dhiiras durbas. Ameerikaatti rakkoon qabu. Baga yaada jijjiirte. Maal sabaa miti dhiira Oromoo ta'e dhiira Oromoo hundumaa bar hundumaa kan warra kaan hin beeku malee. Ameerikaatti ilmoo afurii miti 10 illee argatan rakkoon qabu. Maaliif? Damoota namaa kenniti yaa faranjii nama ilmoo baay'ee qabu ilmoo argachuuf deenya malee asumatti arganna. Jechuun nullee ilmoo argannaa achirra tirfii immootu damoota illee itti arganna jedhanii. Laala waan akkanaatiif itoo hin taane ilmoo argachuu barbaanneet ilmoon keenya isiin dhalatti of dandeessee injite isiin sirreessa. Of dandeesseetuma beela'eera kufeera kanatu arguti. Sanan barbaada
jettuuf malee nuti maal goona ilmoon kennaa rabbeeti. Mana adeerri argannaan biyyuma baqaa kanatti argachuu. Achitti nama harkaa fudhatu bar. Yoo namusaan guddisuu dadhabde. Yoo namusaan guddisuu dadhabde ka. Yoo namusaan guddisuu dadhabde rukutuun hin ta'u jedhan. Ijoolleen kan keenya gaa nuti rukutaatuma guddifannaan. Bakka achitti rukutuu waan hin taane ati waan suusii ijoolleetu waan qabdu asitti deemnee diniin gaafa ijoolleen guddatte dha hinaare. Ijoolleen kan keenya waggaa 10 gaafa geessi asii deemna. Guys! Wayyoo sumayyaa komiira keessa galtee bakka. Shabaab! Wayyoo. Ililli afur naa kenname. Ililli afur naa kenname. Kanyi ripili hawwi namni lama bira turoo obsine waan kamaal duretti yaman ripili nama qabaata. Tribil, ara tribil ini aku baru bacain ketat. Kawan kata udah tahu. Soalnya kami tak cuma ada bendeman. kurang kamu dulu makanya. Durano majarin abil bilan utin tara bah. Ama tribil bilanya? Bil. Deh, memang kau ni tribil bilanya mesti degatan ini. Lek, berbalik. بالبلة والله قناة بالبلة ما نبيك نباش نقفى بالبلة نقفى فتارني شي Kopilinki ko cuma tristan Kena yuk kau tak ada nih us jualan kena yuk. Waduh kuma shanggol aja nih. Kuma sadira kuma lawan betul barat tidak aman. Jarachi ti wallo ketesa inyo gademiti. Ma kita nak cerita tadi tu barat kena mana ya? Kena kuma lawan kuma shan turayu. Lain golin kopilinki kena. Kuma shanggol jaga tapi gua kopiling yeroshan. Kena muda kal te trainer gini. Kopiling. Udah kan kopiling guys. Nama sena mulli si janna ni sena bar mullata turte amma bakka qofte tabata jirti. Deni be. Seruka. Skutiko. I love you. Skuti dawa. Shelemi bareda dorba ye toromba. Seni kot wastima. Why? Dari. Ulfakana. Kayaknya anak mau bawa bekat. Nomor tebar.
Mana? Tabar rumah tu kan. Tabar Tabar rumah. rumah. Iya, iya. Coba tabar rumah tapi bara. Tabar rumah tiba kana mo si kami tabar rumah kan. Sinawi ni may ganang raf datte ka. Wini malah agak mere wame kasar laporan. Makin tewar sistem ini sih pedesan. Mansurana tu si bita kapura. Le mansurana tu si bita kapura. Kenapa? Robe paya wana do kabata miti. Kapura kan agak ka bita. Le mansurati. Mera be kapura Nak kira fajar ni dursa aku mana gal chame. kapura namni mana kablan. No yetti ber. Kapura yang wallahi. Shee kadisa sinin jedara ni sirba. Jeje nakkasin jedha. Yeroo tokko tokko jaanni nuti kaayee suusila. Kaafuraa miti kuni maayinire? Kuni koppiidha. Jaalala kaafuraa. Kaafuraa.